Jati dalaga malee goowwannu keessallee hin qaban. Dhugaa isiniin jedha. Jechi Abu Yaayaan jedhe sun dhugaan. Wallahi jawwaala kiyoo na bira taanii fuudhannamu hin ilaalaa jechuudha. Dhaqam sirrii hin qabu jawwaalli. Sirballee wannu hin qabu. Kanaafuu yoo danda'ame akka ambaran akka ambarsiisu na utubu yaala. Wanni na rakkisaa jiru muslimaami. Ummatuma islaamummaa tokko waliin qabnuumi. Sheekumaami darasaami naa yaadde sheekuma sirraa bareeda. Nugursu nurraa bareeda. Sigursu nurraa bareeda. Qaraasisu sirraa bareeda jettee haalli haanaa mijjatu ni qaraasisa. Dandeetti qaraasisullee ni qaba. Walau kaan Qur'aan isin barsiisuu danda'a. Sinii galee akkanuma namarra duulu odoo hin taane haala namijjeessa yoo waan biraa dhabdan du'aayii na godha. Kanarratti yoo walii galle asli sappoortii na godhi yookaan daawwan kee gara biraatitti na harkisu kun artistii ganda kennaa ta'e kan jedhu kun yaada fudhatama hin qabne hankanuma jedhaa waan jette jedhe. Bakka toobattee sirba. Ambar karaa sirbaa miti sheeriin godhi yoo naan jette sheeriin godhu warri kanarratti dalagi jireetti itti naka kaasulle natti ergu adiisu yoo dhabe anu hundiisa waan irra dalagu. Okay. Ani tokkoffaa akka uumamatti uumama kiyya keessa nama dimokiraasiitti amanu beektaa nama namallee ajajuu jaalatuu miti nama namallee ajajuu miti sigalemi anxilaanni kiyya guddaa miidiyaa kana gubbatti nama ajaju yookiin ajajuu barbaadu amma miidiyaa kanarra diktaatar maanii guute beektaa yoo argite ta'e gizee kamuu jechuudha namuma mana banate ebaluun fida who are you inni waan inni ta'eef nama waamaa oola sigalee miti namni kun piizaa miti taaksii miti akkanumaan xalabattu oovarii miti sigalee miti tokkoffaa Oromoon ilaalcha akkanaa kana keessaa ba'uu qaba nama tokko yoo yaada qabaatte gaafii irraa qabaatte dursa keessan gaafachuu anamma dhugaa rabbii jechuudha dhugaa rabbii nama tokko yoo waan inni sirreessu na dhibee jiraate dura keessan dhaqee waan san gaafadha yoo karaa keessatti informaata dhabe hawaasa miidiyaa irra fida sigalemi kanaafi anamma gaafin kiyya akka atleetitti waan kee kanarratti warroota faallaa kee deemanii jarrillee anaan hiriyootuma kiyya amma namni yaadattu kanamu deeggara mataa isaa qaba miidiyaa kanatti xilaata mataa isaa qaba ilaalcha yaadatti maa akka kiyya ta'uu dhabe yookiin maa na yaadamuu dhaberraa kan ka'e sigalemiti miidiyaan kuni akka biyyaati namu hordoftoota mataa isaa qaba hordoftoota isaa san keessa ka jaalatu jira ka faamilii isaa caalaa isa jaalatu jira kan mootuyyuu isa jibbuus jira orma foloorii keetii keessa bakka jibbiin sumarra attaaki masi godhuuf kasi hordofu jira jechuudha gizee hunda waan ati gootu laale attaaksi godhuuf kasi hordofu jira ka akkanumatti rabbiin jaalala kee itti darbee simaa badaa kanas jaalatu jira nama kamuu jechuudha kanaaf anamma warri siin faallalle hunduu anaan hiriyootuma kiyya waan hiriyummaa biraa karaa keessa akkuma kee kana yoo walquba qabachuu baannillee warruma gastii jarallee dhaquu gastii kiyyallee yoo wanti isaan fedhu jiraate dhufanii illee yoo wanti na fedhu jiraate dhaquu jechuudha hundi keessanuu uummatuma asirratti nu warra waan beekne jaahila kanniin barsiisuuf gorsuuf nutti daawwaa gootan ijjatee na bitaaf mirgaati isin hunduu jara keessaa garuu xixiqqoo wanni addanatti ta'e maa inni yoo naan jette akka atleetitti tokkoffaa atiin kun gizee akkas silaalan olumaa guddaa fakkaata akkaataan uffannaa keetii akkaataan bakka teessuma keetii amma gizee akkatti hirkattee ilaaltu kana teettu kana sigalee miti akkatti uffattee taaja kana gicitti gootee amaamaa kana fiddee areeda filattee yeroo sirbitu wajjin deemu wallahi dhugaa rabbiiti jechuudha kun amma dhugama rabbiiti waan ani qabde maan jettaan maa sirbiya video ma commenti si gora ola arti kenna yawana ana natti tola akka dhuunfatti yaani barkuni sirbi jedhamu ana akka dhuunfatti amma akka dhuunfatti yaada wali gara ana akka dhuunfatti gidiyaati daawwaa gooturra yeroo ati sirbitu natti tola akka nafsiyaati yaatti jechuudha dasna jira commenti gidiyaati sirbitu malee siin barreessuun argine hin dhageeffadha video biraa gizee post gootuyyuu gizee namni keessummaa nu yetuyyuu taaguun irratti gootu dhaqee commenti like iyyuu gorra gara gizee sirbitu qofa si jajjabeessa kun shayxaanummaa kiyya agarsiisa rabbi na haa dhiisu karaa badarratti jajjabeessuuf atillee bakka san ilaalin natti tola wallaa namni sirbu bakka maa gochuu hin danda'u garuu karaa badarratti si jabeessaa jira si jallisaa jira rabbi na haa dhiisu badii kiyya jechuudha
amma ana wani na galu dide laman dhabinati laman dhabaa jirta si galee kamu wallahi isa dhugaa rabbi an si yaala nama kamu caala laman dhabaa jirtu muki isa dhugaa rabbi yookiin itti cittee akka kenna kana nama waan argee dalagu yoo tolchillee galateeffatamne yoo balleessellee namu hin namnu haga sunda bakka godhatee irra hin laalle ta'uu qabda. Normaal ta'uu qabda. Yookaan achi gorteetuma nu barsiisuu